Nuti dhaloota seenaa wal saamnu osoo hin taane dhaloota seenaa hojjennuudha jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Akkam jirtu nageenya rabbii bakka jirtanitti isin qabu jecha har'a oduu gammachiisaa ta'e tokko isinii qabadhee dhufee jira. Chaanaalii kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa san on gochuun yeroo yeroon oduulee haaraa ta'an argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee like share gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara viidiyoo keenyaa adeemnu. Seenaa waggoota 10 olii kan fudhate biyya keenya Itoophiyaa keessatti hojii guddaan raawwatame. Abdiin uummata miiliyoona hedduu amma dhumarra ga'ee jira. Gamanumaan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fulbaana 9 eebbifama jedhamee eegamu ijaarsa isaa kan eegalchiisan ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawiif galatatu malaaf jedhani. Ministeerri muummee Abiy marii sadarkaa ministeeraatti gorsa dhimmoota hawaasummaa isaanii waliin iddoo piroojeektii jiru gubbaatti taasisaniin aangoota duraan turan galateeffatan. Ministeerri muummee duraanii Mallas Zeenaawi haala mijataa ture fayyadamuun hidha haaromsaa jalqabsiisuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Kun tarkaanfii sirrii bulchaa biyya tokkorraa eegamu ta'ee ibsamuu akka qabu kan ibsan ministeera muummee Abiy Ahmed. Haa ta'u malee isaan ijaarsa piroojeektichaa eegalee waggaatti lubbuun darbu dubbatan. Yeroo ministeerri muummee Mallas Zeenaawi boqotan ijaarsa piroojeektichaa sadarkaa jalqabaarra akka ture kaasan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sanas ta'u garuu jalqabsiisuu isaanii qofaaf galata argachuu qabu. Gatiin isaanii beekamuu qaba jedhan. Ministeera muummee Mallas booda aangoo kan qabatan ministeera muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny hojii ijaarsa piroojeektichaa itti fufsiisuu isaaniif galateeffataniiru. Waggaa 14 dura piroojeektii humna ibsaa Afrikaa keessatti tokkoffaa akka addunyaatti immoo maqaa guddaa qabu kana dhagaa bu'uuraa kaa'uun kan jalqabsiisan ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawi turan. Sana booda ministeera muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny hojiin ijaarsa piroojeektichaa daddaaqamullee hanga tokko akka fuulduratti deemu tattaaffii taasisaniiru jechuun kanaafis galanni akka maluuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Yeroo sanatti bulchiinsi piroojeektichaa hanqina qabaachaa ture kan kaasan ministeerri muummee Abiy Ahmed kunis haala siyaasa waliigala biyyattii keessa ture irraa kan ka'e ta'uu ibsanii jiru. Hojiin duraan ture haala amma piroojeektii xumurame waliin abadan wal dorgomuu hin danda'u kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed sababa piroojeektii kanaan walitti bu'iinsii fi waraanni kan hammaate wayita ijaarsi xumuramu jala ga'e ta'uu dubbatan. Yeroo sana bishaan ittisuun waan hin turreef dhimmi falmii ijoo ture akkaataa itti bishaan guutan ture. Falmii guddaa kan ture piroojeekticha xumursiisuu irratti madda maallaqaa barbaaduun maashinoota galchuudha. Walitti bu'iinsii fi waraanni kan heddummaate sanaan boodadha jedhan. Morkattoonni hedduun biyyaa baanii leenji'anii kan rakkisan sana booda jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Hidha haaromsa Itoophiyaa tarbaayinoota 13 ibsaa meegaawaatii 5,000 ol akka maddisiisu himama. Itoophiyaa keessatti waggoota darban 2 keessatti lakkoofsi turistoota gara Itoophiyaa dhufan dabaluu kan kaasan ministeerri muummee Abiy Ahmed kan bara kanaa waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu haala baay'een dabaluu ibsaniiru. Guyyaa 15 booda hidhi guddicha lammiilee Itoophiyaa hundaaf banaa ni taasifama jechuun dubbatan. Hidhichatti bakki boqonnaa keessummootaaf ta'u viillaawwan 1,000 ol qophaa'u dubbataniiru. Rakkoon Itoophiyaanota barootaaf hidhee ture attamiin akka furame arguu fi baruu qabaatu jechuun lammiilee Itoophiyaatiif waamicha dhiyeessaniiru. Dureewwan Itoophiyaa duraanii maqaa kaasuudhaan kan galateeffatan ministeerri muummee Abiy Ahmed biyyattii keessatti waggoota 70 darbaniif hidha qooqaatii kaasee hanga hojii ijaarsaa irratti bobba'ee abbaa qabeenyaa fi maatii Saliinii Koonistiraakshን galateeffataniiru. Haroon namtolchee hidha Abbaay irratti uumame guddinaan kan jalqabaa ta'uu kan kaasan ministeerri muummee Abiy Ahmed kanneen Afrikaatti gurguddaa ta'an keessaa tokkodha jedhaniiru. Waggoota darban 5 keessatti bishaan liitira tiriliyoona 74 qabachuu akka danda'e kan kaasan lammiileen Itoophiyaa hundis hidha kanaa fi haroo namtolchee kana deemanii akka daawwataniif waamicha dhiyeessan. Hidha kanaan waggaatti maallaqa doolaara miiliyoona 1 ta'u ni eegama jechuun dubbataniiru. Waggoota itti aanan 7 keessatti maallaqa irratti baafame ni deebifame jechuun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed abdii qaban dubbatanii jiru. Ammas ta'ee dura hirmaannaan uummata Itoophiyaa raajii turuu kaasan. Abbaan dhimmaa adda dureedhaan uummata Itoophiyaa ta'uu ibsanii jiru. Dhumarrattis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed akka jedhaniin nuti kan seenaa wal saamnu osoo hin taane dhaloota seenaa hojjennu ta'uu keenya hubachuun barbaachisaadha jedhanii. Barrichi bara bayyanannaa ta'uu Itoophiyaanota qofa osoo hin taane addunyaan Abbaay waliin akka ragaa baatu himan. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaataa. Chaanaalii kana hanga ammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanillee koomentii jala nuuf kaayaa. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.